السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منهاج مسيس أبد مخلوقتي سيتون أفقايا الرأي جاوبت كان كبدي في ترى يعني جاوبت أنا كبدي في معني يا ده نمني كمينو يا ده فيه دي فتحو يا ده هي نمني وندين فلا تعمتي يا ده تكون نمني يولي بدا برسو يا ده سنرة تسو يا ده ولي كنني بقى قاعد جدًا يا ده أوكي وين كبدي في معني سنفكاتي نمتكو nama akkaan fakkeenya ta'e firas ta'e bari onlaayinii ta'e karaa feetiin namu akkanaatu jilimaa namu akkanaatu ofirraa eeguun bakka feete jiraadhu namu akkanaatu jireenya kan keessatti ofirraa eeguun baay'ee barbaachisaa ofirraa eeguun nama akkamiiti tokkoffaa nama si kijibu lammaffaa nama cinaansi jaalatee la'annahu boodarra jireenya kan keessa seenee waan hin taane dalaguu yaadu nama akkamiiti tokkoffaa namni kun si faarsoo eegala namni akkanaa kun nama akkamitti jettani ka'umsa tokkoffaa jireenyuma kan keessattuu nama akkana kana yoo wal bartaa ta'u firas haa ta'u abbaa fidhis namni akkana kun hin dhabamu jireenya ilma namaa keessatti beektanii maaliif namni kamiinuu amma ani mudannoo mudadhee ani akkas ta'ee jedha miti nama akkana kanarraa of eegi la'annahu namni akkana kun jiruu tanteen fedhu beektaa bakka jireenya ofii qofa jiraachuuf yaala jechuudha la'annahu inni ati tattaafattee akka barbaadde taatee namoonni akkanaa kun jireenya kan feene hedduudha لأنه تأس فرا لأنه برتس أونلايني نم أكنا تو فرا يجي تأس ديرة تأس دورتي تأس أبا فيدياتو لأنه نما كمي نما كأم سراسي على ثامي ومرة تسيجيب لأنه تسيجيب لأنه تأوفيس ملي تنتي أكا جراتي تنتي أكا فارسي تنفل تأوفيس نسيت فارسو gaarii hojjettes badaa hojjettes yaada ofiisiin qoodu لأنه namni akkanaa maal fedha beektani jireenya tantee keessa seenee akkamitti yoo xabbata fayyadu sammuu isaa keessatti yaadu bakka feeti jiraadhu nama akkanaa ofirraa eegi tokkoffaa ilma namaa kana addunyaarra jiru kanarratti diliin maalirraa nutti dhufti diliin maalirraa nutti dhufti addunyaa tanarraa nuti amma rabbi waa maraa nun dhabsiisin okay rabbi waa maraa nun dhabsiisin addunyaa tanarratti waa baay'ee arginaa miti diliin maalirraa sitti dhufti diliin mataa keetii irraa sitti dhufti malee kara biraatii gabbuutee sitti hin dhuftu baqa namuun uf eeggannoo godhachuun immoo irra barbaachisa tokkoffaa namuun baddaliin haga lubbuu keetiin jirtu nama miidhin إنوا نما ميدين لأنه نما ميدون باقي والفاتا أتي دمر هيم كفتا نمني نما ميدو هيم كفا وان دريفتش دمر هيم كفا يرو سنيف كفا اتفاقاتي نما سن أكمين ميدا نما سن أكمين كدي كبا نما سن أكمين بك أجريج وساتو أكمين باللي سجدين نما يادو بوتي نما دمر رجرو من أكسيسون مالتا هيم كفا Kenya namoonni tokko amma shamaras ta'ee dhiiras ta'ee osuma jiraatu jireenyuma namaa kana keessatti irra baay'een dhiira waan akkana kana kan dalagan ani ifa manaa godhaa eeggannoo maaliif akkana jettee hin jedhina irra baay'een dhiira sababni akkana isin jechuu dandeef maaliif osoo tabiraa jaalatee qabu fakkeenya isinitti fudhee osoo tabiraa jaalatee qabu لأنه أصو جرين في جراتا جرو تنتي بلسو جتشا يودي كان كي بلسو جتشا كران تانين
dubartii kamiidhu yaalii baay'ee dhirri akkanaa dhirri jiruu dubartii balleessuuf yaalii godhu baay'eedha. Injiru miti injira. Dilii fi musiibaan maalirraa akka nutti buutu namni keenya hin beeku. Mataa isaatirraa gabbuuti malee karaa biraatirraa nuftu. Kanneen garuu of eeggannoo godhachuun barbaachisaa. Haga jirtu of eegi namarraa of eegi waan namaan tuqeen jiru kee jiraadhu dalgaa ta'e dalagadhu taatus ulfaattu taaltus toltu taatus baddu. Ati akka itti jiraattu san situ beeka waan ta'eef jecha jireenya san ta'e badduus taatu laa'innahu namni badaas ta'e tolaas ta'e waan dalagee jireenya nama kamiitu haga lubbuun jirtu namaaf tarti. Siin tartus kanamaatirraa fagaadhu. Osoo jiruu kan kee gaarii jiraachaa jirtu kanamaatitti hin tarin. Lannahu dhumarra na tartee odortu siin tarti jechuudha. Kanarraa of eeguun baay'ee tokko barbaachisaa. Nama hedduu namoota amma dubartii shawwadee si jaaladha jedheeni karaa dabarsee waan irraa nyaatee isii kasaarsee dhumarra garuu dubartii suni lannahu jaalattee yookiin immoo jaalatee shawwadee waan ta'eef lannahu hin kaati kaa dubartii baay'eedha dubartiin dhumarra waan akkana kanarratti kaate. Namni akkasii suni maali nama hedduu argine jechuudha. Nama hedduu tokko lama miti namni nama hedduu argine lannahu kanarraa kaakamuusi. Diliin mataa keetirraa kaati malee mataa nama biraatirraa kaati. Inni dubartii irraa mallaqa nyaadhee akkas ta'e jedhee ka of faarsu baay'eedha beektaa namni kanaafuu waa jabaa godhee kanaafuu jireenya of fakkeessee ka of faarsu mataa ofii akka jabinneetiitti akka waan ofii dalagee fideetitti of faarsu jechuudha. Isa shawwadee geessee kijibees dhumarra of faarsa akka nama jabaatti. Hin tartiif si fakkaate nama akkanaa ittiin tarti malee hin tartuufi. Lannahu faayidaan qabu gaa namni akkana. Namni osoo namni dalagee nyaatu kijibaan sanummoo kijibaan. Dhugaa hin tartuufi. Dhugaa rabbii an akka mataa kiyyaatti nama baay'een hubadhe. Hin tartiin malee hin tartuuf abadan nama haqa namaa takka fudhate jireenya ilma namaa keessattuu diliin mataa keetirraa sitti kaati malee karaa biraatirraa sitti hin dhuftu. Of eeggannoo godhadhu. Bakka teettus bakka kaattus bakka dalagattus of eeggannoo godhadhu. Innoo faayidaan qabu kaa tan ta'eetiin yoo boonte dhabde carqee ciccittuu argite carqee ciccittuu akkana sana uffattee tan ta'eetiin yoo boonte maal taata lannahu jireenya ta'e fooyyaa dhufti malee waan biraa ta'an dhuftu. Kanaafuu of eeggannoo godhachuun baay'ee nurraa barbaachisaa. Of eeggannoo godhachuun baay'ee nurraa barbaachisaa. Haquma namaatirraa ta'ee waanuma hundirraayyuu nama kijibuu nama shawwaduu jireenya namaa balleessuu jireenya namaatti seenanii jireenya namaa balleessuu hedduu dhiiras ta'e dhalaas ta'e hin jiru. Ani dhalaan jedhan tura anis dhalannahu anis shamara. Okay, of eeguun garuu irra barbaachistuudha. Yoo of eegde maal ta'a dhuftaa si taraa dhufti. Itti gammadaa dhufta jireenya tante san itti gaddaan dhufta. Lannahu haati tanamaan beene kaa tante qofaan tattaafatta waan ta'eef. Kanaafuu tanamaatirraa of eeggannoo godhachuun erga jiruu tantee jiraachuu fedhii qabaatetti tanamaatirraa fagaadhu. Tantee qofaan jiraadhu. Nama shawwaddee hin jiraatin. Jiruu namaatitti hin seenin. Tantee qofa taatee dhabduu taatee badduu ta'e daaraa jireenya namaatirraa yoo fagaatte in kuftu in kaata malee. Lannahu jireenya namaatitti hin makamne kaa jireenyi ta'e. Kanaafuu of eeggannoo godhachuun baay'ee barbaachisaa. Ta'es shamara ta'es dhiira. Kanaafuu isinitti tole komentii jalannaa barreessaa. Like godhaa, share godhaa. Turtii gaarii isin jedha yaadni koo kana fakkaata.